maqaan kiyyaa Shaa'aan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu bakka jedhamtu keessatti. Achumatti barnoota koo sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa hanga kutaa 10ffaatti xumureera. Barriin qormaata kutaa 10ffaa xumure bara 2001. Tuqaa muraasaatiif jecha qabxiin kiyya waan na hin dabarsineef gara kutaa 8tti ceheen barachuu hin dandeenye. Qarshiidhaan illee nama na barsiisu hin qabu. Sababa kanaaf bakkan dhaladhee guddadhe irraa godaanee jireenya mo'achuudhaaf jecha godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessa jiraachuun eegale. Magaalaa Gimbii seeneen hojiiwwan garaagaraa hojjechuu jalqabus haa ta'uutii garuu akka yaadetti yeroo yaade keessatti na milkaa'uu hin dandeenye. Sababa kanaan hiriyoota koo waliin mari'adheen gara Sudaanitti dallaalaaf qarshii kaffaleen nan godaane. Umrii koo keessatti jaalalli yeroo jalqabaadhaaf kan na qabe yeroon biyya Sudaan keessa jiraachuu jalqabedha. Mucaan jaalalli na qabes Gondoree kan taatee fi abbaan Amaara haadhaan immoo sanyii Tigireerraa kan dhalattedha. Yeroo jaalalaa gaariis ishee waliin nan qaban ture. Garaagarummaa sabaa anaaf ishee gidduu jiru dandeenye gaddaa fi gammachuu keenya waliin dabarsina. Jireenyi jiru biyya ormaadhaatii yeroo rakkoon nama mudatutti haadha yookiin abbaa yookiin immoo firri dhiyoo itti baqatanii yaada ofiirraa qabbanaa'an hin jiru. Sababa kanaaf yeroo dheeraadhaaf yaada dukkana ta'e waliin nutti dhufe dungootti bobeessinee waliin dabarsina. Daandii jireenyaa keessatti jireenya har'a jiraatan bor jiraachuuf waan hin karoorsineef jaalalleen koo kun Sudaanirraa Xaaliyaan seenuuf jecha gara gammoojjii Liibiyaatti baqatti. Maal godharee akka yaada Rabbiitti malee akka yaada dhuunfaatti hin ta'u. Gammoojjii Liibiyaa dabartee bakka yaadde geessuun abjuu qofa itti ta'ee hafe. Beeloftee na jalaa dhukkubsattee daandii irratti boqotte. Tarii boqonnaan ishee kun isin gaddisiisuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu godaantonni guyyaa guyyaadhaan lubbuu isaanii addunyaa kanarratti ni dhabu. Jireenya fooyyeffachuuf biyyaa bahanii harka poolisii fi dallaalaadhaan rakkoo fi gidiraan isaan argan kana qofaa miti. Namni daandii irratti du'e du'aan qofa foonsaa biyyootti deebi'ee otuu boqotee gaarii ture. Haa ta'uutii garuu mi'a qaama isaa keessaa namoota baranne jedhanii dooktara hojjetaniitiin keessaa kukkutamee qarshii lakkoofsaan guddaa ta'een gurguratanii jireenya isaanii jijjiirratu. Jaalallee koorra kanatu ga'e isiniin jechuu koof otoo hin taane namni tokko daandii godaansaa irratti lubbuunsaa yoo boqote foonsaa nagaadhaan boqochuu akka hin dandeenye isinitti himuu kooti. Ergan jaalallee kiyya dhabee baay'een gadde. Homaa jireenyi gammachuu naaf hin laattuutii kan ishee ergatti na jalaa dabalame immoo nama abdii kutaa dachee kanarraan ta'e. Wanti hin godhuuf wanti hin dhiisu anaaf madaallee hin qabu. Waggaa 2 hanga xumuruttis gaddan keessatti darbatame keessaa baheen nama gara biraa jaallachuun gonkumaa naaf hin danda'amne. Turtii waggaa 2 kana keessatti dhalaa 7 keessaa durbummaa yeroon fudhadhu dhalaa lakkoofsaan 21 ta'an irraa immoo sin jaalladha jedheen otoon hin jaallatiin onnee isaanii goyyomseen gariin maallaqaan gariin immoo bareedinaan goyyomseen miilla isaanii jidduu seeniin wantan barbaadu fedhii foonii koo raawwadheera. Turtii waggaa 2 jireenya akkanaa jireenya baay'ee jibbisiisaa ta'e dhala namaa kamiifuu keessa darbi jedhamee kan hin gorfamne rabbiin illee jireenya abaarame haala dhoqqaa ta'een mataa kiyya jibbeen dukkana keessatti dabarse. Lubbuun koo gara rabbii yeroo deemtu inni dhiifama naaf haa godhu malee akkam akka isheen taatu hin beeku. Cubbuudhaatii murtee koo lafuma kanarratti iyyuu fudhachaan jira. Sammuu koof nagaan qabu. Afuura ejjaa guddaa kan ta'etu na keessatti guddateera. Jaalladheen amanamuu hin danda'u. Jireenya karaa tokko nan qabadha yoon jedhu karaa gara biraa
ana harkaa baha. Turtii waggaa lamaa dubartii 21 kana waliin ergan dabarsee booda jaalalamti dhugaa kan Rabbi onnee namaa keessatti biqilchu dubartii maqaan ishee qubee raa yookaan immoo NJ jedhamurraa na qaba. Dhalattuu godina Jimmaa aanaa Dedoo ganda gabaa jimaataati. Gara biyya Sudaan dhuftee jennaan wal barree seera qabeessaan haadha manaa koo godhachuuf jecha gaaffii jaalalaan dhiyeesseefi dhugaatti jaalala dhugaaturraa na qabe. Isheenis gaaffii koo naaf fudhattee haadha manaa koo ta'uuf naaf eeyyamamtee turte. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu dubartii hiriyaama ishee taate tokko dursitee seenaa koo beektutu sagaagalaan mana ishee keessatti na kuffistee naman jaalladhee bultii koo waliin ijaarrachuuf hin jedhu bilbilaan jaalalleen kee bakka inni jiru kootti ilaalii jettee natti waamtee baalagee ta'uu koo jaalallee kootti argisiisuun addaan kan isheen na kutte. Erga anarraa adda baastee booda hiriyaama koo kan ta'e bu'aa ba'ee hedduu waliin kan dabarsine gammoojjii garaagaraa keessatti rakkoo garaagaraa kan waliin argine inni nama gaarii waan ta'eef isaaf qopheessitee hiriyaa koo waliin walitti na buusuun isatti kan heerumsiiste. Akkan duuriyyee ta'ee fi nama gaarii ta'e anumtuu nan beeka. Haa ta'uutii garuu jireenya koo keessatti bakka hin jirurraa deebi'uu kanan danda'u nama onneen kiyya jaallate yoon harka kiyya galfadhe qofaadha. Dubartiin dubartii waan taateefis jaallachuu hin danda'u. Uumamuma kennaa Rabbiitii jaalalli bakka hundatti naman kuffistu. Onnee filtee kan jaallatte keessa seenti. Ani immoo kunoo haga har'aatti waggaa hedduu lakkoofsiseera. Jaalallee koo jalqabaa du'aan ergan dhabee booda ijji koo ishuma ani jaalladheen heerumte bira jira. Ammallee ani baay'een ishee jaalladha. Abbaa manaa ishee hiiktee dhuftee otuu anatti heerumtee nan ishee barbaada. Akka isheen kana naaf gootuufis kadhachaan jira. Haa ta'uutii garuu ati nama miti sareedha. Dubartii heerumtee jirtu sin jaalladha jettee yeroo kadhattu dubartiin dhiira jala jirtu kabajaa fi ulfina abbaa manaa ishee qabdi jettee afaan na qabachiisteetti. Ergan ishee jaalladhee har'as haadha manaa mataateeyyuu keessi koo ishee yaadaa abjoochaa bulaa. Tarii na dagachiisa jedheen dubartii gara biraa kan durbummaa qabdullee fuudhee mana kootti galfadhee waliin jiraachuuf yaaleen ture. Haa ta'uutii garuu naaf hin milkoofne. Otuu dubartii qaalii harkaa qabuu kan na harkaa baate na hawwisiisa. Mee hiriyoonni koo maal na gorsitu? Kanaan booddee argachuu waan hin danda'uuf sammuun koo na hawwisiisa moo maaliifi? Yoon nan argadha ta'e akkaataa ittiin deebiseen abbaa manaa isheerraatii baaseen kan koo godhachuu danda'u na gorsaa. Yoommoo dubartii kana deebisee argachuu hin danda'u ta'e yaada isheerraa na kutuu qalbii koo naa fiduu naaf qoodaatii ana obboleessa keessan joonjaa kana na tasgabbeessaa. Ana obboleessa keessan shee'ee Sudaanirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi shee'ee nuuf qooda isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Gariin keessan kolfitanii gariin keessan immoo ajaa'ibsiifamtanii egaa namni akkanaallee ni jiraayee jettanii kolfitanii
fidaniitu ta'a. Meegaanis yeroon dubbisu baay'ee na ajaa'ibeera. Tariigaa jireenyatti jiraattee situ beeka. Aarii fi gidiraan yeroo namatti baay'atu amalli namaa jalqaba gaarii ture jijjiiramee rakkoowwan garaagaraa keessa seenuu danda'a. Rakkoon akka rakkinaatti ta'a. Takka jireenyatu rakkinatti nama galcha. Takka immoo jireenyatu rakkinatti nama galcha. Kan kee jireenya jiraachaa jirtutu rakkinatti si galche. Kan kee fuula namaanis fuula waaqaanis waan jaallatamu miti. Dubartii kabajaan heerumtee abbaa manaa ishee waliin jirtu hawwuu yaaduu jireenya ishee jiraachaa jirtu kanatti qormaata ta'uun cubbuudha. Numa dubartii durbummaa qabdu deebitee fuutee harka kee jalatoo jirtu hawwii kana hawwuun ammas siif sagaagalummaadha. Amantiin ati hordoftu maal akka ta'e hin beeku. Luba yookiin paastarii yookaan immoo sheeka amantaatti amantu bira deemii mataa kee of harkisiisii sin jechuun barbaada. Sababiinsaa ati jireenya baratame anaaf obboloonni koo ittiin jiraachaa jirurraa darbitee yaada yookiin immoo hawwii gara biraa keessa jirta. Yoo haala yookiin hawwii kanaan gara fuulduraatti illee itti fuftu taate qorumsi jireenya kee keessatti si mudatu ammallee hin dhaabbatu. Kana immoo akka qorumsaatti otuu lakkaa'u baattee mataa makeetii yaaddee jireenya kee sirreeffattee gaarii natti fakkaata. Yoo kana gootee foon keef boqonnaa kennuu baattee yeroo argattee lubbuu keefillee boqonnaa dhabuu hin dandeessa. Yaanni obbolummaadhaan ani siif qabu kanuma. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee obboleessa keenya akka gorsitan kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe walumaa galatti kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti nuuf fitoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii walitti deebina. Hagasittuu turtii gaarii isiniif hawwa. Horaa bulaa.